Isaanis Waaqayyo isiniif maalidha? Anaaf waa kana tajaajila namni jedhu. Waaqayyo isiniif maalidha? Akka waasii nama jedhu qofa barbaada. Isin maaliif kana? Akka nama tokko argaa jiru gaafa baay'ee salphaadha. Waaqayyo isiniif maalidha? Waaqayyo sinaa eebbisanii. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo sinaa eebbisaa. Amma immoo jaarsolii keessa nama tokko gaafata. Waaqayyo isiniif maalidha? Biraawwan itti dhugaa Waaqayyooti kun dubbii sagalee wal hubachiisuu malee Waaqayyo isiniif maalidha jennee nama naa deebisuu barbaada. Waaqayyo sinaa eebbisanii dhuunfaa koo jedha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Wangeelaalota keessaa gaafata. Yaaduma mataa ofii jecha akkuma abbaan ibsatetti. Wangeelaalota keessaas nama naa deebisu. Waaqayyo isiniif maalidha? Waaqayyo naaf jireenya kootii Waaqayyo sinaa eebbisanii. Ishi faarfattoota keessaa nama tokko. Taayee. Waaqayyo naaf jireenya kootii nasuun maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo sinaa eebbisanii hunda isaaniiti. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa maqaa faarfannaa boqonnaa 16 lakkoofsa 2 kan jiru nan dubbisa. Ani Waaqayyo ati gooftaa kooti. Ati anaaf wanta gaarii hundumaa kooti nan jedhaan jedha. Galanni Yesuus haa ta'u. Mee Waaqayyo anaaf waan hundumaa kooti jedhaa jiru.